Lubbuumee maal naan jetta? Biliis naaf himi. Ati akka yaada keetti maal naan jetta? Ergaa koo kana hordoftoota kee biraanis naaf ga'ii. Maal naan jedhu mee ani ergan dhufee waggaa tokko guuteera. Saa'udiin jira. Jarri koo mana keessaa hin bahanii. Manuma oolu. Ganama sa'aatii 2 ka'aa. Halkan sa'aatii 7 hanga 8 hojjedha. Yookaan hojii hojjedhu na duuba deemaa na gubaa oolu. Isumaa qulleesse kana irra deebiinan jedhu. Yoon shintibeetii seenee qulleessu anuma waliin seenu. Yoon uffata tokkosus dhufanii na laalu. Irra deebii tokko sinaan jedhu na gubanii. Yeroo nyaata koo nyaadhus dhufanii kushiinaa na bira taa'u. Isaayyuu yeroo tokko qofaa naaf kennu. Nyaanni dhabamee miti. Nyaachuu koo hin jaalatanii. Yeroo tabalaasha'u baasanii gatu. Ani darajaayyuu ol bahuu dadhabee. Jette ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaaf hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaaf lafan jirutti Waaqayyoof haa galatu. Nagaa fayyaa kooti. Egaa akkuma jalqaba seensaa isinii dubbise jechuudha. Koomentii obboleettii keenya kana isinis dhaggeeffattanii jirtu. Yaada hordoftoota kootis ni barbaaddi waan ta'eef isinis immoo viidiyoo kanarratti anis yaada yoon ibsuu fi dogongoruu hin danda'a. Isin immoo dabalataan koomentii jalatti koomentii ishii jabeessu. Obboleettii koo kana akka keechan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Maqaa Rabbiitiin isin gaafadha. Maaliif jennaan yaada qabdan barreessaa fi isiniin jedha. Asumarraan obboleettii koo dursaa irratti Saa'udii naannoo kam jirta. Inni lammaffaan immoo dalagaa mana Arabaa keessaa baay'inaan warroonni biyya ormaa hojjennee argine warra biyya keenyatiin biyyaa hin ba'inaa hin dhufinaa. Biyya ormaa nama gubdii, nama qaaxxaltii, halkan dhaabidhaa, guyyaan dhaabidhaa. Haala kanaan hojjennee jiraanna jennee gaafa dubbannu ni sobnu warri biyyaa jechuudha. Nuun amananii ofiishiitii achi teechee nuun garuu hin dhufin nuun jedhu. Ishiin achi teechee hojjetti. Ilaal achitti takka asitti mana ijaarratti takka kaan gooti hin hinaafte kanatti hin dhufin nuun jetti jedhanii namoonni nutti aaranii jiru jechuudha. Maaliif jennaan biyya ormaa baay'ee nama guba. Baay'ee nama guba hunduma keenya jechuudha. Hojii akkanaa kana kan dhaabitti hojjennee bullu hunduma keenya. Amma obboleettii koo erga waggaa tokko fixxee waggaa tokko qofa si'afe. Waggaa tokkicha sanuu kun yaada mataa kooti. Waggaa tokkicha sanuu akka Rabbiin keessi eegee akka dalagaa ulfaata san dalagdee har'a geechu si godheera. Kasiyafe amata tokko bichaadha. Ani wannin akka obboleettitti si gorsu yoo jiraate maallaqa kee jechuudha. Maallaqa akkanatti arrafamtee fiddu kana. Maallaqa akkanatti gubattee fiddu kana akka nama tokkotti hin kennine. Akka haqa kan sirraa qabu haadhaaf abbaa keeti. Isaanillee maallaqa guddaa osoo hin taane waanuma xiqqoo isaan gargaariti. Waan isuma xiqqoo isaan gargaariti kan waggaa tokko yookaan ni jira yookaan balleessiti ta'a. Waggaa tokkicha amma hojjettu kana baatiin maallaqa kee yoo sii kennanii maallaqa keessan biyyatti sin ergini haga amata kana asumatti qabadhu jechuudha. Yoo akkaawuntii biyyarraa qabaatte ergi. Yoo akkaawuntii biyyarraa qabaachuu baatte asumatti qabadhu. Birriin biyya geechee maqaa keeti akkaawuntii keetii irratti yoo galuu baatte abadan biyya akkaawuntii namaarratti ergame taanaan abadan hin taa'u jechuudha. Inni lammaffaan dalagaan biyya ormaa keessattuu kan Saa'udii akkasuma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun furmaata hin qabu. Biirootti sodoo si dawwallee yookaan biirootti sodoo si deebisne hojiidhaaf manaa baate dirqama hojjechuu qabdi siin jedhu jechuudha. Warri biiroo gara dalagaatiif furmaata namaan laatan. Wanni biraa immoo namni tokko bakka nyaatatitti yoon si deebi'e namni nyaatu malee hin jiraatu. Nyaatu malees hojjechuu hin danda'u. Ganama yeroo irribaa kaatu wannin si gorsu jechuudha. Maaliif jennaan har'a osoo dalagaa isaanii duuba deemtu, osoo dalagaa isaanii dalaltu, oduu waa taate, osoo dhukkubsattee maallaqni isaa si kaffalan kun si fayyisuu dadhabuu danda'a. Kanaaf yeroo irriba keetirraa kaate jalqaba bishaan yoo dandeecha 1 liitirii dhugi. Isa taansuudhaan immoo qursii kee goradhuuti.
dirgim godhiti nyaadhu odoo dalagaa isaan hin jammarin maa nyaattee qursii akkamti nyaachuu dandeechee yoo sin jedhanii sidda dubbatanii nyaadhu malee hojjechuu hin danda'u jedhiin lakki nyaachuu hin qabdu yoo irri baakaate gara dalagaa deemuu qabda yoo sin jedhanii feesbuukii kiyyaa maqaa feesbuukii kiyyaa asirratti asii maxxansaa maqaa feesbuukii kiyyaan seenina dubbisii jechuudha maaliif jennaan gara nyaatatiin tasallee si miidhuu mirga sin qaban aangoo sin qaban waan ta'eef jechuudha namni tokko nyaata jiraata misaa keetis qursii keetis aga isaan sii kennanitti hin laalin nyaata si barbaachisu san nyaata mana san keessa jiru san dalagadhuuti gizee dalagattu gizee nyaachuuf dalagattu waan kana maaliif dalagattee nyaata hin jedhan arabdoonni beergit jechuudha amma ati nyaata tokko dalagattee nyaachuuf yookaan fudhattee nyaachuuf wanti ati sodaattu sodaa qabda naalloliin nuulaata jecha jedhuuf keessaa qabdaa jechuudha garummoo isaan yookaan wanni sii kennuu didaniif akka ati dalagattee nyaattu barbaadan akka ati godhattee nyaattu barbaadu ijoollee baay'ee wanni kun muddatee jira isaan jarri naaf kennu jarri nyaata naaf kennu jedhanii taa'anii eeggatu jechuudha garuu jarri immoo dalagattee nyaachuun dirqama ishiitii dalagattee nyaachuu qabdi jedhaniitti ishii eegu jechuudha ishiin garummoo isaan eeddi jidduu kanatti odoon nyaatiin ooltaa galgala immoo beela'uun ooltu jedhanii cubbuun nuti taati jedhanii kaasanii sii kennu jechuudha kanaaf nyaata isaanii hin dalagin nyaata kee garuu isaan aga sii kennanitti aga fuudhanii hoodhu nyaadhu sin jedhatti hin eegin jechuudha kushiina keessatti nyaata kee gixxim godhi dalagadhuuti nyaadhuuti erga nyaattee kaateen boodatti gara dalagaa kee deemi isa lammataa immoo inni lammataa guyyaallee sa'aatiin misaa yoo ga'e hojii dalagaa harkaa qabdu san lafa godhiiti kara kushiina kootuti misaa kee nyaadhu jechuudha sa'aatii kee dabarsin nyaatan of miite taanan biyya arabaatitti jechuudha waa hedduun saaxilamuu dandeecha dhukkuba garagaraatiin saaxilamuu dandeecha ani kanan si gorsa jechuudha hojiin biyya arabaa garuu furmaata hin qabu maaliif jenna waan argaa jirru waan ta'eef waan hojjechaa jirru waan keessa jirru waan ta'eef keessattuu ammaa miti gizee ramadaanni dhufe dhugaa ganaa gubattu ijoolleen haarofti ramadaana as hojjettanii hin beekne yoo jiraattanii ganaa gubattu jechuudha sa'aatii 3 bicha sa'aatii 4 bicha mana osoo rafiin mana osoo rafiin akkasumatti dhaabbattanii dhaabitti bultanii dhaabitti ooltanii bakkuma hojjetan xiqquma raftanii kaatantu jira jechuudha mana akkasii faatu jira akkasitti dalannee har'a geenye malee akkanatti dalannee iddoo kana hin geenye jechuudha garuu lakkaa biyyi ormaa siin gubaa nu warri keessa jirru gubannee dhufuu hin yaadinaa maallaqa harkaan qabdan kanaan biyyatti waa uumaa dalagadhaa yoo jedhani naman amanan naman dhaga'an namni tokkichi jechuudha kanaaf obboleettii koo amma ati wanni yoo biltii taate yoo dhugumatti jireenyi biyya ormaa si qorte maallaqa kee kan oggaa tokkichaa kana irratti goggogi qabadhuuti asii galiiti dalagaa si madaalu dalagaan si madaalu suuqii banuu miti suuqii bantee keessa dhaabbachuun suuqii si kasaarsuu danda'a wantoota si fayyadu jechuudha fakkeenyaaf yoo maatii baadiyyaarraa qabaatte lafa qonnaa fuutee qotuudhaan akkasumas horsiisa horiitiin horsiisa hoolatiin horsiisa lukkuutiin gaafa hojii kanatti bobbaate birrii maallaqni waggaa tokkoo kun si jijjiiruu danda'a jechuudha siif galee gaafa biyyatti galtan wantoota adda addaa hojjetachuu dandeechu waggaa dheeraa biyya ormaa taa'uu osoo hin taane waggaa gabaabaa biyya ormaa keessatti jenni maallaqa keessan qabattanii mana badaa sin ga'uun barumsa sinii kenna asii galtanii maallaqa keessan akka hin balleessine akka maallaqa keessanitti irratti duutanii qabattanii asii galtanii dalagaa ho'i uummattanii maaragaan of taatanii ofitti amantanii dalagattan isin taasisa jechuudha omaa rakkoon qabu dalagaan eenyulluun ajjeefne jechuudha dalagaan odoo nama ajjeese qaataan nuti duuna jechuudha anifaa keessattuu qaatan du'a jechuudha odoo dalagaan kan nama ajjeesuti dalagaa humna kiyyaa oliin dalagaa garuu galata rabbii haga har'aa nan jira na jabeesse humna naaf ta'e beektu wanti tokko akkuma wanta gaariirraallee waanuma gaarii baratu wanta badaarraallee waanuma badaa baratu kanaaf mana gaarii yoo seenanii gaarummaa baratu rakkoon maal akka ta'e hin argani mana gaarii gaafuma jalqaba biyyaa dhufan jechuudha manni galan suni gaafa jalqaba gaarii sii ta'ee haga waggaa 2 odoomaa takkan argin gaafa daladde waan kee qabachuun umaa sitti fakkaatu jarru akkana jara gaariidha biran ta'a biran hojjedha waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 bira hojjedha duma jettan umurii keechaan fixu garuu mana badaa gaafa sin ga'e immoo maallaqa keechan irratti duutanii qabattanii asii galtanii dalagaa sin madaalu hojjettu jechuudha ofitti akka amantan ofitti akka taatan
siin godha jechuudha. Kanarraa kan hafe obboleettii koo ani rakkoo kee baay'ee hin beeku. Ijoollee hedduudha uffata tokkosanii seeranii tokkofne jedhanii kan irra deebisanii tokkosiisanii jechuudha. Anillee na mudatee jira gizeen jalqaba biyyaa bahu yoon uffata tokkosu akkanatti hin tokkofamu jettee madaamii faana bira dhaabbattee akkan tokkosu irra deebisanii komadiinoo keechaa baasanii na tokkosiisu jechuudha. Galata rabbii qormaanni sun darbeera. Tsoona gaazii kun gaazii isa guutanii urfaa fidan kanan beektu mire isa saffaa fidaniiti darajaa fooqii sadaffaarra ta'e jiraanna gizee jalqabaa sani kaayii mana kanaa miti nama bira gizeen dalagu sani isa san fooqii jalaatirra jalaa baadhuti darajaa fooqii sadaffaarratti ol baasii naan jedhu jechuudha. Ani hin danda'u fooqii kana keessa akkamitti ol baasuu danda'a akkam godhee tanan gaazii kana baadhee fooqii ba'aa jedhee gaafannaan maal rakkoo qabaree hojiidha biyyaa baate waan ta'eef dirqama ol baasii naan jedha. Yoo miidhame hoo yoo waa ta'e hoo jennaan yoo duute maarre sii ganna naan jedhan jechuudha. Afaanuma guutee akkanumatti namicha raba yoo duute maarre sii ganna naan jedhan. Isaan lubbuu keenyarraa dhimma qaban miidhamuu keenyarraa dhimma qaban. Isaan yeroo kanatti mana biyya arabaa dhufte jechuun dalagaa isaanii qofa akka ilaaltu malee akka waa taatu miidhama kee boruu hin miidhamti si jedhanii si ilaalan siif galee hojjedhu dalagaa fuudhi geessi akkasiin jedhu jechuudha. Nuti garuu yoo ofeenne malee isaan yoo duunellee dhimma isaaniitii miti itti dhufne zarii isaaniitii miti nama isaaniitii miti nama biyya isaaniitii miti. Gaafa duunillee sarraatanyaan kiyya takka hin duute siin jedhu yookaan biyyatti si galchuu danda'a yookaan immoo baasee si gatuu danda'u jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Nyaata keessan immoo hin sodaatinaa nyaadhaa jechuudha. Yoo minaalbaata nyaata kan si dhooggan ta'e obboleettii koo hojjetadhuuti jechuudha. Namoonni si gorsu zimmoo jedhi kushiinaa seeniti waan ati barbaaddu firiijii keessa laaliti hojjetadhu. Maa hojjetattaa nyaata hojjetachuu hin qabdu nyaata nyaachuu hin qabdu yoo siin jedhani anamma fuula jechuun feesbuukii kiyyaa maqaa feesbuukii kiyyaan asirratti maxxansaa keessan na dubbisi jechuudha. Nyaata si dhoogginaani furmaanni hin dhabamu. Yoo jarri baay'ee hamtuu badduu ta'ee furmaan hin dhabamu jechuudha. Ani isin gargaara waan ansi gargaaruu danda'uun garuu nan bada jettee tasallee hin yaadin. Gaafa badde kan caalu rakkachuu dandeecha. Nama biraatiin mari'attee namni badi maallaqa ganaatiin dalagda erga waggaa guutte dalagaa baratte waa hunda baratte afaan illee waa hin beektaami badi 2,000 dalagatta 1,800 dalagatta 2,500 dalagatta jedhee namni si gorsu jiraachuu danda'a. Garuu ani mooyyuu baduu siif filu jechuudha. Maaliif jennaan gaafa badde kan caalu sirra gahuu danda'a. Rakkoon hamtuu sirra gahuu dandeechi. Maallaquma kanaan dalagattee amata tokkicha kee fixxee gara biyya keetii galtee dalagaa si madaalu dalagachuu dandeecha sin jedha obboleettii koo. Ani viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaatti turaachaa. Obboleettiin keenya kun gorsa keessanis ni barbaaddi yaada keessanis ni barbaaddi waan ta'eef koomentii jalatti barreessuu fi hin dagatinaa siniin jedha. Kanaaf obboleettii koo nyaata kee dalagadhu jechuudha. Yoo isaan sitti dubbatan akkuma sin jedhe sanii jechuudha. Garuu isaan akka ati dalagattu barbaadu malee dalaganii sii kennuu hin barbaadanii fuudhanii sii kennuu hin barbaadanii. Kanatti yeroo ati beeloftu gizee takkittii sanuu sii kennu malee nyaata tabalaasha'ee badu kana si dhooggachuu barbaadaniiti miti jedhee yaadaan akka mataa kootti ati sodaa qabda waan ta'eef nyaata kana qalbii ijaayyoo argitu osoo nyaadhe jettee laalta garuu naan lolinnu kan jedhutu jira. Ijoollee baay'eetu akkasitti miidhame jarri kun akkana beekaniin jechuudha. Maaloo itti himi nyaata nu akka nu dheenne hojjetattee haa nyaattu dalagattee haa nyaattu wanta qalbiin ishee hawwe haa nyaattu jedhanii itti himi jedhaniiti jechuudha. Ijoollee hedduu akkas ta'anii ani itti himee ijoolleen akkasitti dalagattee nyaata isaanii nyaachuu eegalanii siniin jedha. Gizee hundumaa yoo nyaata sinii kennan si'ifachuu danda'u. Kanaafuu dalagachuu of danda'ummaa yoo si duuballee deemanii tokko si ilaalan ta'e ati dalagaa kee dalagi haa si ilaalani maa rakkatte ofitti amantummaa qabdaami dalagaa kee dalagi. Rabbiin kee kadhadhu akka amantaa keetitti jechuudha. Rabbiin kee yoo kadhatte rabbii waan tokkotti dabarsee naman kennu jechuudha. Akka namaati miti waan ta'eef akka waaqatitti hojjenne inuma biyya keenyatti galla. Kanaafuu rabbiin kee tokkicha dhiisitii jabaadhu hojjedhu siin jedha. Jalqabaa kaatanii hanga xumuraa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomachaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.